ملكي دراب النساء ثلاثة ربنا ملكيسو إلهي كينيا كيس كينيا في دوب كينيا ربنا فتلتو أكا كينيا في بكا كينيا ربنا فتلتو دعوة هاجر تمرتي كيسن ورسا غريك رغا هاجر تنو ياروتو كو كرا يوتيوب تينس دغاتي ميديا بركا يدات نو بريسا سبسكرايب نو غدا ويفني سنين جدي قبينيا كيسني وان كيسني اسنتو غدفتا اسنتو القبت هرغو يا هرا نتي وامني جنان ابا مركزن شمس الاسلام الرتي كوبي نتي سلا لفر كان الرتي كوبي سني وسون ركن تدين دفينو جبيسي بفغاري دان كانوتي ارغا جروان تيدا ميديا بركا جداتي دقانو بريسا امو مرة نغرتي امالي nu qaba nuti guddifachuu qaba nuti gartee ammallee qabsaa'uu fi qaba sababaan gartee ammallee ilmi sheer gochuu jira waan ta'eef da'awaa tokko gartee ammallee yoo fuudhee hawaasa biraan ga'e akkuma gana gartee ammallee wallaalaan tokko yoo dhaggeeffate sababa da'awaa sanaa gartee ammallee kan ta'e sheer godheenyu miidiyaa barakaati jechuudha sanaafu gartee ammallee miidiyaa barakaas haa guddifannu اللهم تقبل منا القليل واعف عنا الكثير ولا تنقصنا بالتقصير اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الفائزين وجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين من كسي وانا رجوع روت كنين الروما جادوتي تموري حركة روسي كيوسي درا من كسي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتاه كبجمتوتا هردفتوتا هواسا إسلاما مرتكيسن ككابا ككبا كبها كالتا مرتكيسن وبقى ربين سنجراتي سنين جتاه ميديان قويا هرا سرنا إبا مركزا نور شمس الإسلام سببي فتشوران نقرأتي أرقمو ميديا بركا جرميتي كانيني بيكمو ميديا بركا كن علموتا بكا جرانو تلقي لالي sirna garaagaraa islaamummaadhaan wal qabatu eebba masgiidaa ta'uu qubsiisa ulamaa ta'uu bakkeewwan garaagaraa keessatti miidiyaan barakaadhaa adeemee waan kana kan inni sirriitti to'ataa jirudha jechuudha. Kanaaf miidiyaan kun miidiyaa jabeeffamuu qabu miidiyaa reef lafaa wal godhataa jiru islaamni miidiyaa danuu isaa banaa oola laakiin itti fayyadama wallaala. akkuma amma jennee kaane miidiyaan Hamiltan banameera Nurudaan banameera TV'n Islaamaa banameera laakiin qixa sirrii ta'een wanni hojiirra oolee dhibbaa dhibbatti hawaasa Islaamaa fayyadaa jiru parsantaan isaan xiqqaataa jechuudha. Kanaaf hawaasa keenya qabeenyi keenya nuti guddinfata qabeenya keenya namni kunuunfatu namni guddifatu nuyi jechuudha. Hamiltan TV'n amma hawaasni dheengadda wal ta'ee mari'achuudhaan ammoo deebisee hawaasa isaa tajaajiluu jalqabeera. Akkasuma miidiyaan barakaa kun yoo nuti walitti kaanee jabeessinee karaa yuutuubiitiinis karaa feesbuukaatiinis karaa tiiktookaatiin miidiyaan barakaa seenaa garaagaraa qorachuu irratti argama ulamoowwan garaagaraa qubsiisa isaa irratti ni argama miskiinowwan garaagaraa yataamowwan garaagaraa aalul khayriin biyya biraatti yeroo jarri masgiida ijaaran bihirii qotanu irratti argama miidiyaan barakaa kan inni daawwate. Kanaaf miidiyaa kana jabeeffachuun dirqama barattoonni foddaa iimootiin nu daawwataa jirtan marti keessan warri sagalee kana dhagahaa jirtanuu yeroo tokko karaa yuutuubii tiinis dhagaati miidiyaa barakaa jedhaatti nu barreessaa sabskraayib nu godhaa wayifani isiniin jedhe qabeenya keessanii waan keessanii isintu guddifata isintu ol qabata har'a guyyaa har'aa nuti waammannee jennaan eebba markaza Nuur Shamsal Islaam irratti qophii nuti silaa lafa kana irratti qopheessine osoo nurkan tiddiin dhufee nu jabeessee bifa gaariidhaan kan nuti argaa jirru waan ta'eedhaaf miidiyaa barakaa jedhaati dhaqaa nu barreessa ammumarra namni 3-4-5 namni 100-200 as keessa jiru yeroo tokko miidiyaa barakaa jedhaa karaa feesbuukaatiinis karaa yuutuubaatiinis karaa iimootiinis miseensa ta'a yoo miseensa taatan waan inni gadhiisu kana hawaasa biraatiin ga'uudhaan isinis khayrii carraaqqadhaa isiniin jechuun barbaada. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع مراتب العلماء
ثم الصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه بجمتوتا ودفتوتا ميديا بركة أكسم ورين ميديا غراغراتين نداوتا جرتن سلامتان كان كينيا لجيوني في غاريون تشيتي اسم برانو فهاجيسو اسنين جنة ما شاء الله بكنو تيارا اتي أرقمنو mana ustaada keenya ustaad Abu Ubeida Aljimmi qophii nuti sirra jirus akkuma beekamaa ta'e gartee ammallee qophii barattoota markaza Nuur Shamsul Islaam irra jirra. Egaa qophiin gartee ammallee kana fakkaata. Laffaatiin gartee ammallee yeroo dheeraa aarsaa itti kaffalee barsiisaa ture akkasuma aarsaa kaffalee barataa ture har'a eebba isaatiif asitti walitti qabamnee jirra. Jaraanis koongiraa jecha ilmiin egaa علمين نورا علمين نما بريتشا نما إفسا صدركا أولما فودا أرى دنياتس أولما كاسا آخراتس قرتي مليوني في التين دلق دي قادرين كان كيتين أولكا علمي داني أكربين سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إسانا قرتي أمالي بيكم سكبنوف إسانا قرتي أمالي بيكم سهنكمني والكتاتني أكا قرتي أمالي وان لا يستوون جريتي بر ولين قطعاتن جچو افتني في دكاني ولين قطعاتو نمني علمي كبو غرتي امله افا اكت ديمو بيكا اكت حواسا وجنجراتو بيكا اكت غرتي امله كرور فتو غرتي بيكا علمين اكمتان كان كي غرتي امله فغيسي يادو سيغودا اكت حواسا وجنجراتو سيغودا اكت غرتي امله دونفا كي تكرور بافتو علمين غرتي امله متا كان كي كنياچيسا ارس دنيات غرتي امله نمني بيكم سكبو بيكم سيساتين دلغه ولا لا راغراغرا جيرينيم تسايچو أكربين سبحانه وتعالى ورين قرتي أمالي توحيدا قبانو علمي قباتني توحيدا قرتي أمالي قبانو جريني جرا قرتي أمالي معياك هاساتي ولا نحيينهم حياة طيبة والله قرتي أمالي جتشورا جريني أدى جريني قرتي أمالي معياك هاسا إسان جرات شفنا أجد كناف علمي قرتي أمالي يو تدلقن نما بريتشا نما فايا علمي قرتي أمالي أدري ولا مفورة جتشور كناف مالت نورا برباتشيسا علمي قرتي أمالي براتو رتي قبساو برسيسو رتي قرتي أمالي قبساو نقافتايا كناف علمي براتو تقرتي أمالي كون ديركما خينيا تكنولوجين قرتي أمالي لافيتي جر أرق أوبينو تيرا جروكم فكينياف كلفر رتي قرتي أمالي براتما جرو سونتاني كلنسا قبارة تقرتي أمالي براتما جرو تكنولوجين قرتي أمالي حالي عتي علمي براتن حالي قرتي أمالي عتين علمي برسيسن هدوماتي تجرا kanaaf gartee ammallee arra kan nu biratti argamu miidiyaa barakaati kan nu biratti argamu miidiyaa barakaa kana gartee ammallee nu qabaa nuti guddifachuu qabaa nuti gartee ammallee qabsaa'uu fi qaba sababaan gartee ammallee ilmii sheer gochuu jira waan ta'eef da'awaa tokko gartee ammallee yoo fuudhee hawaasa biraan ga'e akkuma gana gartee ammallee wallaalaan tokko yoo dhaggeeffate sababa da'awaa sanaa gartee ammallee kan ta'ee sheer godheenyu miidiyaa barakaati jechuudha sanaafuu gartee ammallee miidiyaa barakaas haa guddifannu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته gabaabinu matti wanni nuti dhaammachuun yookaan ergaa gabaabaa nuti qabnu akkamitti jijjiirama amma arganne kana galmaan geenya waan jedhamu inshallah gabaabsineeti irraa ka waliixu nu ta'a. Nuti akka islaamaatti carraa baay'eedha kan nuti argannu laakiin carraa sana gama hojiitti jijjiiruutu nuti ulfaataa jechuudha. Fakkeenya yoo kan fudhannu ta'e yeroonii fi bara ahbaash keessa hawaasni keenya shabaabni qeerroon hundi milkaa'ina amma jiru kanaa fi gammachuu amma argame kana fiduu keessatti shoora guddaa kan taphataa turan yookaan immoo seenaa baay'eedha kan jirri galmeessaa turanii baada fursaan kun argame yookaan baada carraan kun argame booda hawaasni waan kana galmeesse yookaan hawaasni waan kana galmaan ga'e. Yookaan hawaasni waan kana ceesisee of booda deebi'uu jammaree jechuudha. Of booda deebi'uun yookaan of duuba deemuuni rakkinaaf nama saaxila yookaan immoo akka namni hin guddanne nama godha. Idan wanni nuti nurraa barbaachisu jijjiirama arganne kana yookaan immoo fursaa amma carraa arganne kana fursaa kanatti fayyadamuun dirqama keenya. Gaafa dureedha waggaa 6 dura deemee masgiida tokko irratti daawaa godhuudhaaf rakkoo tokko rakkoo meeqa keessa ba'ee yookaan dhiitamee yookaan garafamee yookaan tumamee ka'ee yookaan daawaa sana godhee galaa yookaan otoo godhin gala jechuudha. Har'a alhamdulillahi rabbil aalamiin islaamni Itoophiyaawii keessa jiru hundisaa of ta'ee
of baree wal baree jiraachaa jira. Laakiin eega of baree eega wal baree ka'e wal jabeessaa jira, wal utubaa jira, wal bira dhaabbataa jira. Islaamummaa kana galmaan gahuudhaaf yookaan islaamummaa kana ceesisuudhaaf hammam tokko kaayyoon isaa cimaadha. Wanti jedhamu xiqqoo silaafina qaba waan ta'eef kun gama kamiinuu jabeeffamuun dirqama hawaasa keenyaati. Nabiin sallallahu alaihi wasallam iftanimu khamsan qabla khamsin jedhaniiti araabaka qabla shugulik. Waashan otoo ittiin dhumne waashan saammadhu jedhanii gaafa carraa argattee carraa sanitti dafii fayyadamii jedhan. Carraa sana dafiitii hojiirra oolchadhu ganaa akka ati gaafa carraan argannetu dhufa yookaan immoo gaafa fursaa hin argannetu dhufa waan ta'eedhaaf. Islaamni ba'aa keessa jiru, islaamni keessoo jiru, ala jiru hundi isaatu wanni isarraa eegamu gahee islaamummaa keessatti bahu yookaan immoo islaamummaa kana keessatti maal hojjedheen seenaa galmeessa jedhee hammumarraa carraa argame kana fudhatee deemuun dirqama ta'a jechuudha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتين وتكيس جر ركوني غيان تكيس جر غيا جمعتي ساعتين وتكمو كيس جر ركوني ساعتي قرتي أمالله قبروت الرب قرتي أمالله كعبالة جل جرانو كقرتي أمالله جتشورا والإنتهانو يا رب جل أجرانو ساعتين مو قرتي أمالله الرجودان guyyaa jumaa keessa gartee sa'aa tokkotu jirti. Sa'aa sana gartee ammallee irra guddaan jumhurtoota baada salaata asriiti jedhani amma aduun gallixuu deemti. Rakkoo keenyatti rabbi furmaata nuuf haa godhu. Ilaa as keessatti har'asitti walitti qabamnee milkaa'umna malee rabbi asiin hin kaasin. Yaada keenya muraada keenya rabbi nu haa guutu. Yaada keenya muraada keenya rabbi nu haa guutu. Ibeenu ofitti qabnu gartee ammallee kan nuti ofirraa beenu ka Khaliqni qofti nurraa beeku rabbi furmaatatti nuuf haa godhu. Bakka guddaa rabbi nu haa gahu. Nama namni jireenya isaa keessatti fakkeenya irraa fudhatee gartee ammallee ittiin deemu rabbi nu haa godhu. Nama namni gartee ammallee akka nuti itti rabbiin gabbaru nurraa hawu rabbi nu haa godhu. Amiin yaa rabbal aalamiin. آمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا القليل واعف عنا الكثير ولا تنقصنا بالتقصير. اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الفائزين وجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين. آمين يا رب العالمين. تكتكان كيسني آجا كيس ربي سني هباس ركو إسن كيس جرتن خالق قفتو بيك ربي تعليم بذات الصدور فرمات ربي تسني هاغد دعاء إسن حواسات كرتن وكان إسن أنفات جرتي أمليو في كرت ربي سن راها كيبل قبروتن حقيقة سن ربي نهاغد ور ربي جرتي أملي تين عادة سن ربي نهاغد ور جرتي أملي ولين تاه جرتي أملي ملكان برباد خالق نجرتي أملي تين عادة سن ربي نهاغد. آمين يا رب العالمين. تيسما كي نرى تيسما ملك ربنا هاغد. تيسما كي سميل قومني كان ربنا هاغد. تيسما كي سميل قومني كان ربنا هاغد. أربعة من السعادة ربي سني هاغد. ركعتا غرتي أملي مسلما ساكن ركعتا جو ربي فرماتا هاغدوف. ركعتا غرتي أملي أبسطالة كي سجل ربي فرماتا هاغدوف. غرتي أملي ركوب ستي الغارة إساجر ربنا وعافيو. عافيات عميتات ربي هاكنوف. عافيات عميتات ربي هاكنوف. ماتي كان ربي مرينو فديرس. ربي مرينو فديرس. جرين رحا كيس ربي نو فكاو. جرين رحا كيس ربي نو فكاو. نوتس قدني علمي نس قدني كابينيا نس قدني واحد تانغرتي أملي ماتين كني بكا قدات نورغو ربي نو هاكود. آمين يا رب العالمين. كماتين كرتي أملي سن الرادوني كنت أخراجنا وقبري جرا روضة من رياض الجنة ربي هاكودوف. نما لا إله إلا الله خالصا من قلبه جريسا كنا كرتي أملي قبري خيسر ركت ربي كرتي أملي تنوف بلس. آمين يا رب العالمين. أدون قدلي توديم تقول ركنا كي نرافوته حالتو. ركونو تجرو كرتي أملي كنوتي ولتي مني والبراك أمنو كنوتي والفني خالق كي نكفتي متاجر ربي فرمات تنوف بلس. آمين يا رب العالمين. آسا كيس ربي هم يسو ديمسا كيس ربي هم يسو جرو كيس ربي هم يسو ربنا ملي حاسوا كيس أكرا ساسا نما كيس بوته کرتے ملي سببا هدايات ربي سني هاغد نما يرو دعوا غدو دعوا نسا کرتے ملي أكرا ساسا نما كيس بو ربي سني هاغد کرتے ملي جلتاني تين کجل ربي سني هاغد
آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين جروتي سر ربي سنها تلتو دنيا نس ربي سنها فايد ربي سنها بريتو ميديا كينيا كان ربي نوفا قدس آمين يا رب العالمين نما ما سبب تيغرتي أما اللي أقد أوان غرتي انتشار قد أموف لفاي غرتي أما اللي علماء جل ديمه بكا غرا غرا غرتي ديمه غرتي أما اللي دعوة علماء فنانه درر رباسا جرو درر ربي صحاباس علم ربي صحاب قدسو علم ربي صحاب قدسو ميديا بركة ربي نوفا قدو ربي غرتي أما اللي نوفا قدسو آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار آمين 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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا هامل كيس آمين يا ربنا ملك كيس آمين ملكي دراب والنساء ثلاثة ربنا هامل كيس آمين إلهي كينيا كيس كينيا في دوبا كينيا ربنا فتلتو أكا كينيا في بكا كينيا ربنا فتلتو حرق كينيا في برو كينيا ربنا فتلتو يا رب آمين فتو جمع جنة ربنا تاسس نما حاسن نسامي آوي ورقا ربنا تاسس نما أديم سسالين بريد ربنا تاسس ديم ساتي في تايتي سا كل إنسان منا ما وقرتني فرماتها كقرصا ربنا تاسس آمين اللهم آمين نما ربي براغو جوهيرا قبر ربنا تاسس يا أرحم الراحمين والله جرينيا هرجة سجرو كنا جرينيا كينيا كغرتني بري كينيا تي فرما ربنا أقولو يا رحمن آمين نمني كري هرجراتي برب جلادي كانوا كهرجراني برجارن ربنا أتاسس يا ربي إجار من صديق إنسان كم يا ربنا إجاري آمين اللهم آمين يا ربي أمة غرتني بكهن درا مؤمن تون دعاء كذا تاجر دعاء قبر ربي حقيقة كيس ربنا أولتو ساعتي تقو جرتي جنان ساعتي كان نمارغتي ملكا يا ربنا أتاسس خطركنا ستابته جرو كانت سرا ملا تاجر سرا ملا ركتي تجنجن كما جرت حر فرماتا بركة ربي تسيفا قدو يا ربي آمين ربي كليسا قبرتان غاريدا برمتنو فابرماتو يا ربي أكنو تتجرني بيتا وانو كيسا جرني بيتا حالا فملكني يا ربي نوتلتي آمين اللهم آمين أمة مسلمة بكجرتي يا رب تككيس يا رب نجراتس أمة مسلمة تنكي كيسا جرقوت الدنيا كيسا يا رب فرمالتي نوغري يا رب آمين جروكني علمي يا رب نها بريتو حياتك يا إيمان رب نها بريتو يا رحمن آمين هندي كان كنيا سيابو البيدان كفي هندك يسنو جمع ملكي رب سياتا سيزو يا رب آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.